السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجم فوتا في دعوة توتا فري شو تيني فور أكام جرتو نجا كيسني فيا جرتو ججباتو سنين يجا حربا يجودا. دعوة توتا كوهن surprise singo chugon to tahara way ko de sinib dia dera wontan hara sinib ka badde dia des yeroti ko bod nergitu hanga sitimo jechuda malakate sinib mudaf wontan gode surprising kum malakate sinib sudaf kun hala kana ska wonta kana wonta hara kana sinagarsiisuuf decoration wonta mana kana takajilche jechuda ديكوري كانت شيء كجيلشة وانتون دنو وان هارا وان مهارا كيس تلفوق بجنة جودا يسدران أم يفني جودا أما يجورو كنو حالا كان عندي جودا وان تهارا تو كمان نسني دياتا جرا وان تهارا سما نشيء أنو مو إنما ما سبب سرپرايزين نيجينا بيف فيديوتين بيف بريداتين يجورا سنيف كبديتن يحدا هنگسيتي يجورا نونتي سينغوتو يجورا تمان بيتني واتو كونغولينا داغ ماتشو بيچا قمنا نو جينغمدا نو نكو جور بدن هودا كنا فكانت مو نور نتنا كمو دان سمبيكو اغا ارغاتوني نورا كانت يجورا نور نتنا نفرد ساراي فورو hundumti keessan kunoo haala kana keessa jirra kanatti mana diqqoo mana kana mana stuudiyoo mana viidiyoo seetan mana viidiyoo tiimiti kuni mana wantaaraan tokko isin keessatti argamu kaaro kanaaf wantaaraan sun maanni seedhumoo isin agarsiisuuf jechuudha jabaadha keessa gallee booddee jechuudha waa hunda egaan message namanu galara manni wantichi manni dara namni dinu lalara nanti fakkaata wantichi kana kun jechuudha wantoota isin ji'a kudhan fayyaa jechuudha ji'a sagal fayyaa baruudhaaf cinqamaa turtan jechuudha wantoonni sun maanni seedhumoo isiniifan qabadhee dhiyaadha viidiyoo kana waraabaaru yooma akka ta'e hin beeytanii yooma akka ta'e hin beeytanii osoon gahin yeroon jalabu kana isini waraabaa jirda kana hundumti keessan akka viidiyoo kana ilaaltanii nu wajjin gammaddan naanni wanta jechuu barbaadu addunyaa kana irratti wanta nama gammachiisan keessaa inni jalqaba addunyaa kana irratti dhalachuudha nama ta'anii dhalachuudha inni lammaffaan immoo erga dhalattee kaatee maatii irraa dhalattee irraa ammas maatii biraa uumtee maatii kee heddummeessuudha inni sadaffaan namummaa namaatiin nama kabajjee jiraachuudha inni arfaffaan nama ta'uu kee bartee maalummaa namummaa baruudha jechuudha kanaaf maatii kee maatii irraa dhalattee sana lakkoofsisaa yoo kudhan ta'ee ati immoo jechuudha maatii uumtee maatii irratti maatii uumtee lakkoofsa maatii keetii dabaluudha sanyii gosa kee sanyii kee akkasiin lakkoofsisaa jechuudha deemsisuudha jechuudha dhalli kee dhala dhalli isaanii dhalli dhala keetii dhala kan biraa dhala akkasiin jechuudha dachee kanarra jechuudha gosti kee gosa abbaa abaluu yeroo jedhamtu gosa oromoo gosa obbaa abaluu gosa namicha akkana gosa jira akkanaa yeroo jedhamtu yeroo maqaan kee baay'ina namootaatiin ka'u wanta nama gammachiisudha kanaaf surprising kana isin gochuu barbaadu yoo jiraate surprisecha ammas viidiyoo boodaatii walitti deebina viidiyoo boodaatii yeroo walitti deebinu keessatti immoo maal takka dhufaaru maal takka ta'aaru akkasumas immoo namni maal argataa dhallisaa akkamiin danataa surprising yeroo godhamu kana keessa immoo wanti ni surprising gochuu jedhaaru maanni namni maal irraa ka'ee maalitti ba'a namni namummaa isaa akkamiin beekaa namni immoo jireenya addunyaa kanaa isa jalqabaa akkamitti argaa dhandhammiin mi'a jireenya addunyaa kanaa maanni seedhuu isiniifan qabadhee dhiyaadha hangasitti immoo namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akka nu hordoftan isiniin jechuun barbaada maaliif chaanaaliin kun chaanaalii keessanii
chaanaalii hawaasa Oromoo hundaati jechuun ni danda'ama. Kanaaf qophii addaatiin isinitti dhufe jechuudha. Qophiin addaa kootiin as kan wanti isin beekuu qabdanu hamma yoonaatti namni keenya maalummaa haadha manaan barree kan bareetti jira. Haati manaa waa hunda jechuun ni danda'ama. Gartokkee keetii haati manaa wanta tokko wanta guddaa sii fiddi. Atis wanta guddaa tokko qabattee fiigta. Haati manaa waa hunda jechuun ni danda'ama jechuudha. Akkuma haadha keessan jaallattan haadha kee keessaa immoo kan baatu yoo ilmoo argatte jechuudha. Baay'ee itti tola, baay'ee immoo natti tola. Abbaa manaatti itti tola, haadha manaatti itti tola jechuudha. Kanaaf midhaan fuudhaa fi heerumaa keessatti kan argame jalqaba galgala sana qofaa ta'uun qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoonni keenya yeroo kana wal fuudhan galgaluma gammachuu galgala gaafasii qofa ilaalanii yookaan immoo gammachuu walitti dhufanii wal fuudhanii wal argan sana qofa ilaalanii kan gammadanii fuuti kanuma jedhan fayitu jiru. Lakkisaa akkasii miti. Fuutii jechuun kan ati ilmoo itti argate fuutee haadha manaa keetii wajjin yeroo gaarii dabarsitee fuudha kee keessatti immoo dhalli dhala keetii dhala argee atis immoo dhala argitee jechuudha. Yeroo kee yookaan immoo jiruu addunyaa kanatu dhandhamtee jechuudha. Jireenya kee dhala kee yookaan immoo gosa kee maatii kee kan sitti makatee kan addunyaatti makatee kanatu jireenya barsiiftu jechuun ni danda'ama. Maaliif ilmi namaa hin fuudhaa, hin dhalataa, hin fuudhaa, hin du'a. Ati immoo jechuudha yeroo dhalattee fuutu sana keessatti hamma fuute sana keessa fuudhaa fi du'a kee gidduutti dhala dhalchiifta. Dhaltii kanatu dhalchite sunillee dhala biraatiin asitti bahee jechuudha. Sii fi fuudha keetiif du'a kee gidduu dhalli kee baay'achuu qaba. Dhalli kee haa baay'atu kan jedhee wal eebbisu namni jechuudha bakka kanaatti. Kanaaf yeroo kana fuudhanii dhalchuun lama dhalachuu akkasitti. Fuuchuun lama dhalachuu akka ta'e dhalchuunis lama dhalachuudha. Jireenya keessatti aan sanatti namana. Kanaaf hundumti keessan warri maatii yookaan immoo haadha manaa qabdan akka ilmoo hin baqanne akka ilmoo hin tuffanne. Ilmoon qabeenya caaluudha. Ilmoo jechuun akka fayyaati. Yoo fayyaan jiraate uumtee argatta. Yoommoo ilmoo argattee qaama guutuu jedhamta jechuudha. Ati ilmoon qabdu taanaan qaama hir'uudha bakka tokkoon. Kanaaf fayyaa fi ilmoon wal cinaatti ilaalamti jechuun ni danda'ama. Fayyaan caalee argamus ilmoon garuu bakka qaama hir'uu sana. Yoo ilmoon dhabame qaama hir'uu jedhamtee hafta. Kanaaf hundumti namaa akka gorsa kanarraa jechuudha barnoota addaa argatee itti fayyadamu jechuun barbaada. Kanaaf hundumti keessan akka waan argattanitti fayyadamtanii yeroo argattanitti yeroo keessanitti immoo fayyadamtanii dhala keessan baay'iftan maatii keessan gosti keenya akkanaa gosti baablu akkanaa laaloo akkana baabiyyaa abbaa waarii abbaa foggee abbaa kulee akkasiin deemee jechuudha. Akka gosti kee dhaqee gara 50 60 20 30 yoo xiqqaate 10 akka ga'u sanaa ol immoo qorattee maatii keerraa qorattee bartaa. Kanaaf hundumti keessan kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan Freeshow 24 yeroo hundumaayyuu jechuudha. Kun qophii mataa kooti, qophii kootii fi qophii biiftuuti. Inni kun akkasitti fudhatamaa akkasiin isa kana laalatii qophii waliin bu'aartii kana jalqabee jira. Kanaaf hundumti keessan irratti hirmaadhaa. Chaanaalii kana guddisaan isiniin jedha. Hundumti keessan osoo nama wayii argitanii jechuudha. Akkasiin jabaata. Yaadannoodhumaa jechuudha gaaf tokko kanatti taa'amee
gaafa akkanaa jedhama. Fakkeenyaaf meekee isin agarsiisu gaafa akkanaallee kan haasa'a ulee garuu gaafa sana achumaan immoo sa'aatii muraasa booda akkanan ta'ee jedhamatu wayii nama isinii dhiyeessu xiqqoo si fuula ilaaltanii baatu yaadannoodhuma keessan jira gaafa akkanaati akka jedhamudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa naannooskee garee wanti guddaan inni guddaan dhokatee jira. Akkasitti jechuudha. Inni kun yaadannoo bara baraa ta'e jechuudha. Bakka kana ta'a jechuudha. Wantichi maaliifi ni ta'a jechuudha. Gaafa hojii fuuteetti agarsiifta. Viidiyoo kana dhiqxee achi keessee yookaan wanta tokko irratti dhiqxee achi keessee gaafa hojii fuuteetti agarsiifta. Kanaaf akkasiin agarsiifta jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa viidiyoo kana jechuudha isaan duratti waraabamaa waan ta'eef hundumti keessan akkasitti nu hubadha. Kan amma argitanii turtan adda biiftuudha. Adda biiftuu jechuun kun haala kanaan mana keessa deddeemaaru. Akkasitti jechuudha bakka kanaa geenye akkasiin akkanatti taanee jechuudha yerootti dabarsaarraa yeroo keenya eeggatarraa hundumti keessan isinin jaalladhaa isinin kabajaa hundi keessan gammachuu koo akkana wajjin qooddattan isinin jedha. Gammachuun keessan gammachuu kooti gammachuun koo immoo gammachuu keessan ta'uu qaba. Wanta gammaddan wanta gammachuudhaan dabarsaa ta'e yoo jiraate akkanuma nu beeksisa. Walii wajjin gammannaa nuti kan waliiti. Kanaaf hundumti keessan gammachuu walii qooddachuun dirqama nurratti ta'a jechuudha. Kanaaf hundumti keessan namni nu gammadaa gammadeeraa nan gammadaaraa gammachuu wajjin waan khayrii naa dhageessu hundumti keessan waan guddaa eegaara jechuudha. Xiqqoo mucaan hamma isin gabbaatutti jechuudha. Inni fuula malaaltanii kaatanii fuula cimaa wayii keessa jira yeroo ammaa sana isiniin irratti hin barre malee ciniinfatamaadha jechuudha. Hin ciniinfatamaadha an nama akkanaati jechuudha gabaabumatti maanni nama isa ciniinfatamus cal jedheen taa'ee wajjiniin kolfaa nan ilaalaa akkasiin jechuudha yoo jabaatameeyyuu wanti godhamaaru sun keessa dabarfatama jechuudha. Kanaaf jarri keenya ciniinfatanii nu da'anii kan immoo si fuutee kan immoo si bira jirtu kun ciniinfattee wanta tokko arguu qabdi. Kanaaf hin ciniinfataatti jechuudha. Ani immoo bakka haadhaa kanan beeku bakka haadhaa bakka abbaa kanan beeku yoo maatiin na bira jiru kun ciniinfatee dahe akkamitti akka dahe amma fakkeenyaaf haati koo akkamitti akka na deesse kanan beeku haadha warraa kootii yeroo isin ciniinfattee deessuurraan miidha jechuudha. Kanaaf jechuudha ciniinfuu isin nan ilaalaara nan argaa akkaataan itti jabaatu maatiin keenya baay'ee dhugaa haadha haati baay'ee kan jabaata baay'ee amma honaatti rafne isinis akkasitti rafne jechuudha. Akkasiin kaanan immoo yaadannoof kana waraabee achi kaa'e jechuudha. Yaadannoof waraabanii yeroo kaan namatti tola. Wantoota waraabanii kaa'uun bareedaadha. Miimoorii taa'ee siif ta'a jechuudha. Kanaaf rifeensa illee hin faaqqifanne isinitti qoosaan ture. Sila yeroon akkana isinii jalqabu qoosaadhaan hin jalqabee wanticha kana qoosaanii miti garuu an viidiyoodhuma kana waraabee lafa kaa'uufanii. Kanaaf hundumti keessan wantoota gammaddan du'aayii godhaa bakka hundattuu du'aayiin barbaachisaadha. Nama gammachiisa. Yeroo fuutee yeroo dhalattee fuutee waan akkanaatti baatu hedduu gammadamaa namni garuu hin beeku ilmoon baay'ee nama mararti. Akkuma nuti jara keenya mararru akkuma nuti jara keenya tollu akkuma nuti jara keenyatti namni biraa hin jirre fakkaannu akkas jechuudha ilmooni. Ilmoo jechuun qabeenya caaltuudha waan isin jedha. Namatti tolte jechuudha yeroo kana argachuudha yeroo isin ulfaa
dura kana sodaatama malee yeroo isin ulfataate intini wanti sodaan tokko hin jiru nama sodaachisu jechuudha. Jalqabuma immoo alhamdulillah rabbil alamin sodaadhee isin beeku. Garuu ijoollee hiriyoota tokko jiranii kan sodaatan akkasiin wanta akkanaatiin. Kanaaf ilmoon hin sodaachiftu. Jireenya harka biitiin alhamdulillah rabbil alamin jiraatama. Kanaaf namatti tola jechuudha. Dhugaan isin jedhaa yeroo ulfaa garaa keessatti illee ilmoon garaa keessatti illee yeroo ulfaa waan isin nyaatteen achi keessatti waan isin beelaateen tinettu haadhaaf hin naatu jechuudha gabaabumatti. Ilmoodhaaf naata dhugaan isin tima. Annan beelaadha yoo jette fakkeenyaaf isin hin beelaatiin jedhama. Ergasiis beelaa jedhamaanii isin hin beelaatiin jedhama. Maanni amma wanti tokko uumamaa dhufe jechuudha. Wanti uumamaa dhufe kun miira akkamiitii miira sirraa miira qaamni kee tokko si cinaatti uumame wayiiti. Fakkeenyaaf kun sirraa uumamti waan ta'eef qaamni kee tokko akka waan beelaaru tokkotti fudhatte jechuudha. Akkasitti shakkii keessa jechuudha. Kun akkamitti akkas ta'e hin beelaatiin hin miidhamtiin maaf akka goote jedhamee kan duraan haadha manaa keetiitiin jedhamaa ture jechuudha. Gara mucaatti yeroo isin ulfa garaa keessa jirtuyyuu gara mucaatti deema jechuudha. Kanaaf akkasiin jechuudha qaama kee sitti dhaga'amaa dhufa jechuudha. Sitti dhaga'amaa dhufa jechuudha. Ilmoo jechuun kanaaf qabeenya fayyaa waa hunda nama akka taatettan hubadhaan jara keenyas akkasitti hubatu akkasitti nama hubataa turan jechuudha jara keenyas. Kanaaf waa'ee ilmoo kana yeroon kaasu argadheef miti kanaan dura jalqabaatii kan jalqabaatii sarpiraayiziin isin godhee ji'a 9 fayyaa kan eegaa turtan jechuudha. Biiftuun maal fiddee dhufaatti biiftuun maaf baddee eessatti baddee namoonni jedhaa turtan boodan viidiyoo bareedaadhaan jechuudha. Yoo yeroo argadde akkaataa yoo yeroo argadde na waraabaa yoo namoo yeroo illee dhabee kanumaan gadi isiniif dhiisa jechuudha. Kanaaf hundumti keessan bareedaa wajjiniin nama bareedaa wajjiniin nama addunyaa kana arguu dhufu jechuudha. Addunyaa kana nama arguu dhufu tokkotu jira keessummaa kabajaa jechuudha. Keessummaa kabajaa tokkotu jira. Eenyuun akka ta'e ammallee maal akka fidee dhufu jechuudha. Akka dhufeen akkam nagaadhaa fayyaadhaa jedhamuu dhiisanatti hin fakkaatu. Kanaaf hundumti keessan jechuudha namoonni ilmoo argachuun jabaatee isinitti ulfaatee yookaan immoo sodaa qabdan sodaa kana ofirraa balleessaa qabee sodacha balleessaatii umriin keessanis waan deemaaruuf jechuudha ilmoo kana argadhaan isiniin jedha. Ani egaa gorsa kanaan isin gorsaa an Sabaanbool Firisaa yookaan Firichoo 24 jechuun ana firiidha. Yeroo kamuyyuu nama hundaan jechuudha ija tokkoon ilaalaa nan kabajaa nan jaalladhaa nan gorsaa nama moonaan rabse keessaan maaf na arrabsite wanta kanaan ta'a jedhee gaafadhee sirreessaa yoon dideente dalgisee yookaan jalaan baha yookaan immoo of jalaan baasa. Namoota akkasii namoota hedduulleen qabu namoota na jibbanilleen qabu galanni isaan badini naman jibbamuurra naman jaallatamuutu caalaa addunyaa kanarra baay'een isin jaalladhaanillee baay'een isin kabajaa. Kanaaf hundumti keessan kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkas jechuudha. Namoonni waan akkanaa irratti yookaan duddubbatti harkifattanii jirtan sodaa tokko malee yeelloo tokko malee argadhaa isiniin jechuun barbaada. Ulfinaaf kabaja ilmoo jechuun ulfina ilmoo jechuun kabaja. Kanaaf hundumti keessan akka argattan ani egaa akkasiin isiniin jedha yookaan immoo akka nama duraan dura argatee tokko maaf hafuuran nayxaa maafi intiniin nuti odeessite jechuun keessa hin oolu hin arganne kun jalqabaati waan ta'eef gammachuu koo isinii wajjin qooddataara. Viidiyoo kana immoo taajjabuu dandeessu jechuudha. Dhugaa isiniin jedha guyyaa osoo hin gahinidha kanan
ciniin fuula soo jiramuutiif no mana keessa deddeemamaadha. Yeroo sana waraabee jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun seenaadhaaf ta'a isiniin jechuu barbaadetanii viidiyoo biraatiin walitti deebina. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu jechuudha. Maal akka gochuu qabdan kabajamtoota daawwattoota keenya chaanaalii kana subscribe godhaa wantoota tokko tokko irraa baradhaa waliin bohaartii afaan Oromoos tokkos bannee turre. Kanaaf hundumti keessan akka nu wajjin bohaartan isiniin jedha. Nu wajjin bohaaraan affeerraa keenya daqiiqaa 20-21 akkasiniif waraabeera. Kana jechuun maanni daqiiqaa booda immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Yeroo sanatti wanta taatee yeroo sana godhame taateen kun taatee yeroo wajjin fuuti. Taatee immoo yeroo sana ta'e yoon akkaataa argadhee yoo namni biraa yoo hojiin hojjedhallee ta'e yoo asiif achiin fiigee ta'e yoo namni biraallee naa wajjin jiraate namni biraa akka inni waraabamudha. Kanaaf hundumti keessan akkasuma jechuudha.